Yoyya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra kafuun akkam jirta dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumar App. Egaa viidiyoon kun YouTube chaanaalii lamaan irratti iyyuu isiniif gallakkisa. Mu'ee onlaayinii fi Soofumar App. Soofumar App irratti hojiiwwan onlaayinii dhaabbataadhaan hojjetan qofa isiniif gallakkisa. Viidiyoo tana garuu mu'ee onlaayinii irratti illee Soofumar App irratti illee isiniif gallakkisa. Sababni isaas hojiiwwan onlaayinii mini app yookaan third party app jennu kanneen irraa hojjetan. Kiloo live waadaa fudhachuu dandeessan, haala fudhachuu dandeessan appilikeeshinoota garaagaraa isin barsiisee jira. Appilikeeshinoota kanneen irratti withdraw yeroo gootan akkaataa ittiin hojjetan wantoota bal'aa live irratti yeroo baay'ee in argamu. Kanaanis gaafii yoonaaf dhiyeessitan isiniif deebisuudhaaf hedduu tokko rakkachaatiin ture. Egaa viidiyoo darbe keessatti waa'ee xiqqoo isii nervous ta'eetiin hojjedhe irratti yaada garaagaraa tokko ka'eetiin ture. Egaa al tokko tokko namoota baay'eetu maqaa keenyaan daldalaa jira. Viidiyoo san isiniif waraabe. So viidiyoo sanaaf hubattanii jirtanii jedheetii yaada. Har'a garuu warroota hojii onlaayinii irratti gaaffii qabdan hunda keessaniif iyyuu ammaan booda saatii keenya adjust goone onlaayinii irratti si wajjin nan hojjedha. So kanaafis live irratti illee yeroo isin wajjumaan murteessina appilikeeshinii hunda irratti jechuudha. Fakkeenyaaf Glo live irratti amma withdraw godha yeroo jettan fakkeenyaaf asirratti ilaaladha. Salphumatti withdraw keessa seennee withdraw godha yeroo jettan adreesii keessanitti galchitanii wanta yeroo itti galchitan haala kanaan isin fida. Pointii miliyoona takka yookaan immoo nama 30 feerii isin jedha. So miliyoona takka immoo isin argachuudhaaf qarshiidhaan bitattan jechuudha. So qarshii guddaadhaan bitattanii gareedha yoo hojjenne garuu exchange gootanii walii jijjiiruudhaan salphumatti withdraw gootanii baafachuu dandeessa. Waan salphaadha waan ta'eef jechuudha. So kana kan fide maalidha? Warroonni faamilii kan kootiin galmooftan even ijoollee afaan oromootiin hojjetanis gareewwan baay'een paartiin baay'een isin seensisan nama biratti galmoofte bara dheeqii isin jedhan. So furmaata isiniif kenna jechuudha ammaan booda. Appilikeeshinoota na jala galmooftan hunda irratti jechuudha furmaata isiniif fida. Waan riil ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf nam tokko baafachuu yoo barbaade miliyoona takka yoo gahe baafachuudhaaf dirqama nama 30 affeerii yookaan immoo poointii miliyoona tokko giiftii argadhu isin jedhan. So nama 10 walitti yoo murteessine 100 kenneef namni sun baafachuu ni danda'a. Alleqa. Gareedhaan yoo hojjenne salphumatti waliin hojjechuu dandeenya jechuudha. So ammaan booda gaambil gochaa gareedhaan waliin ni hojjenna. So application hunda irratti iyyuu warroonni hojjechuu barbaadan amma akkana qunnamtan barbaada. So viidiyoon tun gabaabduudha. Garee kan koo kan telegiraamaa join godha. Garee kan koo kan telegiraamaa hundi keessanuu jechuudha. Warroonni hojjechuu barbaadan qofaan. So isaanis Soofumar online work kan jedhu ni argama. Linkii isaa description jala isiniif kaa'ee jira. Chaanala kan koo telegiraamaa irra isiniif kaa'ee jira. Egaa achirra seenaadha. Achirratti wanta argamu information guutuu achirra isiniif kaa'eetiin jira. Seenaatii dubbisa. Ergasii immoo galmaayaadha yoo barbaadan. Galmaayaadha. Sababni isaas gareedhaan hojjennama. Qindoofneetiin hojjenna waan ta'eef telegiraama irratti ni galmooftanii jechuudha. Karaa ittiin galmooftan immoo bakka galmee jedha. Galmee kan jedhu linkiitu argama. Linkii sana irratti kilik godhaatiin maqaa keessan qofa barreessaa, telegiraama keessan barreessaadha. Koottaa. Akkaawuntii keessan kan Glo live ta'uu danda'a banadhaa. Wahadaa ta'uu danda'a banadhaa. Akkanumallee haala ta'uu banadhaa. ID kennan jechuudha. Ergasii immoo direct nu bira koottaa. Live jechuudha. Live yeroo jiru immoo yeroo hundayyuu Soofumar online work irratti isin beeksisa, Soofumar media irratti isin beeksisa, hunda irratti isin beeksisa. So kanaaf ammaan booda furmaata isinii kenna jechuudha. Salphumatti. Hojii onlaayiniitiif rakkoon isin qunnamu tokko hin jiru. Ofii furmaata walii kennaatiin deemna. Amma ijoolleen baay'een ID kan kootii yoo seentan namoonni isaan afaan isin seesisan. Sababni isaas komishiin isin argatan waan ta'eef malee wanta biraatii miti bara. Inaaffama barkuun. Waan isa ajaa'ibsiisu ijoollee kanneen dhufanii nu bira seenaniitti gaafatan ni ilaaltan live irratti taarika. Dhufanii nu bira gaafatan viidiyoo an hojjedhe yoo an har'a hojjedhe boru isaan poosti godhan. Hojjetanii jechuudha. Gara ofiitti jiranii edit godhanii hojjetanii kan koo laalanii kan koo irraa jijjiiranii hojjechuun rakkoo takka hin qabu. Garuu immoo hinaafaa maaltu geesse? Akkaawuntii biraatiin immoo dhufanii amma mucaan tokko jira Daanii Maltiimiidiyaa jira. Waan isa ajaa'ibsiisu viidiyoowwan keenya daawwateetiin dhufa. Ana hedduu tokko na gaddisiisa. Viidiyoo keenya daawwateet viidiyoo hojjeta. Ni beekama afaan Amaariffaatii fi Oromoffaan hojjeta. Garuu immoo akkaawuntii biraatiin dhufee hojiin kun sobaadha isa biraatiin hojjetina koottaa isin hojjechiifna jedha. Ajaa'iba bara. Nama dhiba bara. So hojii onlaayinii irratti illee amma hinaaffaan dhufeetiin jira. Qara kanaan dura siyaasaa fi gandummaa irratti ture amma gananatti illee dhuftaniitiin jirtanii. So kana cinatti dhiifnee nuti hojii keenyatti nu baasa waan ta'eef warroonni nafaan hojjechuu barbaadan achirra dheeqaa galmaayaadha.
yaada keessan achirratti kaawwadha. Yeroo viidiyoo kana gallakkisirraa kaasee laayivii irratti ni argamna. Guyyaas sa'aatii muraasa ta'e, halkanis sa'aatii muraasa ta'e. Sa'aatii anatu isiniif kaaya laayivii irra jirra koottaa. Even muutii qabadhee yoo hin jiraadhu taate isin sagaleedhaan dubbadhaadha naqaasisaatii erga seenee direct wajjin hojjenna. Namoonni na jala galmooftan Glow Live irratti haala app irratti warroonni haarawaa taatan illee appilikeeshinoota kanneen buufadhaatii IDwwan isaaniitiin Telegram irratti isiniif laxxafee jira. Telegram irra isiniif kaa'ee jira. Achirraa buufadhaa akkaawuntii banadhaa koottaa wajjin hojjennama. So warroonni na dubbisuu barbaadan username isa kanaadha kan Telegramaa. Akkanumallee lakkoofsi bilbilaa isa kanaadha. Direct yoo na bilbiltan rakkoo kamiifuu furmaata isiniif kennama. Kan isin kaffalchiisu yoo ta'e akkuma yuutubaroota gurguddoodhaa kaffalchiisee ittiin hojjechiisu isiniif hojjedha. Kaffaltii muraasa. Akkuma hojiiwwan online kaawwan hojjedhu rakkoo isin qunnameef furmaata isin godha. Waan kaffaltii isin gaafatu yoo ta'e kaffaltii kaffaltan. Normal tax jechuudha. Wanta narraa fayyadamtan isin barsiisuu irratti immoo firiidha. Gaafadha waan barbaadan ammaan booda isiniif deebisa hamma danda'amin. Garuu nama kana hunda ammallee dhaqabeetiin cover isiniif godhaa kan jedhu isinis tinki godhaadha. Nama baay'eedha waan ta'eef tinki godhaati naa yaada. So hamma danda'amin isin hojjechiisa jechuudha. So maqaa kiyyaan galmooftanii warroonni akkaawuntii banattanii hojjechaatiin jirtan live irra taa'uun isin dhorkan. Roomii irra seenuu isin dhorkan. Gaafii yoo isin gaafatan eebaluun isa dheeqeetii gaafadhu isin jedhan. So koottaa na bira live irratti ni argama. Sa'aatii murteessetti garuu sa'aatii murteessetti Glow Live irratti fakkeenyaaf sa'aatii tokkoof ta'a yoo ta'e sa'aatii hangana hanga kanaatti isin jedha. Haala app irratti sa'aatii hammana hanga kanaatti isin jedha. Soofumar miidiyaa irratti yookaan immoo soofumar online work irratti chaanala Telegrama kanneen lamaan irratti isin beeksisa. Chaanala Telegrama kanneen hordofaa. Linkii isaa kan isaan hundaaniitiyyuu achirra isiniif kaa'eetiin jira. So viidiyoon tun akka dheeratu hin barbaadu gabaabduudha. Amma wajjin hojjenna koottaadha. Glow Live irratti koottaa, Wahadaa irratti koottaa, akkanumallee haala irratti kooddaadha. Koottaa wajjin hojjenna. Isin hojjechiisa. Rakkoota kan qabu. Yeroo live jiru ID wajjin isiniif kaaya ID sanii fi pilaatfoormicha jechuudha. Glow Live irra jira yoo ta'e ID isaa isiniif kaaya. Linkii isaas yoo amma danda'ameen isiniif kaa'uu ni yaala. Invite isiniif gochuu ni barbaada. Gareedhaan gurmoofne sirriitti hojjenna. Faamiliidha. Egaa isa kanaadha. Inni lammaffaan immoo loogoodha. Loogoo asirratti argamtan kana hundi keessan warroonni faamilii kan koo taatan ni godhatan. Akkuma namni kaan miituu jechuudha. Maatii kan kooti jechuudha isin. Appilikeeshinii haarofni yoo dhufe hojiin online haarofni yoo jire jalqaba isin dhaqqaba. Jalqaba jechuudha maatii kan kooti. Isin hojjechuun rakkoota kan qabu. Adminii isiniif godha. Even an jiraachuu barbaadan adminii isiniif godha. Adminii sun isin hojjechiisa. Kanaadha viidiyoon kan koo kanarraa gabaabinumatti. So loogoo isa kana chaanala kan koo Telegram irraa buufadhaadha achirra isiniif kaa'eetiin jira. Hundi keessan itti fayyadama. Hundi keessan. Ergasii immoo live keenya irratti koottaa live wajjin hojjenna. Wajjin walirraa baranna. Dirqama sirriitti wal barsiifanna. Rakkoota kan qabu jechuu barbaadeeti. Egaa furmaata kana isin ilaadha. Egaa baay'een keessan na barbaadanii dhabdanii jirtaniif biiziidha. Yeroo baay'ee hojii bal'aa hojjedha waan ta'eef sa'aatis nan dhabe. So kanaafi amma isin hojjechiifna koottaadha gareedhaan ni hojjenna. Glow Live irratti koottaa, haala irratti koottaa, appilikeeshinii isin barsiisan kan live hunda irratti iyyuu live yeroo seenu Telegram irratti isin beeksisa koottaadha wajjin hojjenna isin jechuu barbaada. Kanarraa asirra xumuree jira. YouTube channelii kana subscribe, like, share gochuun irraanfatina. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatii walitti deebina. Egaa hangasitti nagaa naa turaa isin jecha viidiyoo itti aantu keessatti appilikeeshina Block Booster isin barsiiseetiin ture miti. Akkami withdraw gochaa akka baafattan viidiyoo isiniif waraaba. Inni sun geemii taphachuu fi nama affeeruudha. Taaskiin inni qabu baay'een hin jiru isiniif ibsee jira. So isas warroonni akkaataa ittiin baafattan barbaadan viidiyoo isiniif waraaba. Viidiyoo kanatti aantu keessatti ni ilaala. Hangasitti nagaa naa turaa.